Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu tokko. Ilmi namaa kun gara jabummaa akkamii akka qabuu fi nama ta'ee uumamee otoo jiruu bineensaaf kan nama laatu. Baay'ee waan nama gaddisiisu mee seenaa kana isiniif himaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa isiniin jechuu hin irraanfanne hordoftoota chaanaalii kooti akkam nagaa keessanii baga nagaa qabaattanii bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u jecha. Egaa tole nagaa kootti aansuudhaan akkasuma ergaan qabadhee dhufe kana dubbachuudhaan dura mee warroonni maatii naaf hin taane asumaan subscribe gochuu hin dagatinaayi. Akkasuma warroonni maatii naaf taatanii jirtan immoo laayikii irree sheerii irree gochuu hin dagatinaa. Seenaa kana dhaloota irraa baratanitu jira. Kanaaf seenaa kanan isiniif dubbisa. Seenaan kun mucayyoo durbaa amma as suuraa gubbaa irratti argitan kana Itoophiyaa keessatti taate kun kan ta'e biyya ormaa keessatti wanta ta'u irrayyuu Itoophiyaa keessattis akka ta'u hubadhaa isiniin jedha. Edaa Itoophiyaa keessattis gara jabinni akkasii hin jira. Gaafa ilmi namaa kun rakkatee jiruusaa jijjiiruudhaaf qoonqoo isaa kanatti nyaachuudhaaf dhalachuudhaaf namni nyaachuu uffachuu isa barbaachisa. Kana gochuudhaaf immoo mana namaa gaafa galan edaa wanta akkanaa Itoophiyaa keessas hin jira, nama jechisiisa. Egaa jiraachuusaa isin yaadachiisa jechaadha. Tole egaa akkas jedha. Burtukaan Girmaa Daandanaa jechuun nama Waaqayyo umurii ijoollummaa isheetti ofitti ishii waame yoo taatu nama mul'ata argituu kan raajummaan nama qabdu turte jechuudha. Mucayyoon tun egaa jiraachuudhaaf nyaachuudhaaf uffachuun dirqama waan ta'eef isheenis hojjechuudhaaf jecha gara magaalaa Finfinnee deemte jechuudha. Haa ta'uuti daldala mana namaa si argeera jedhee taaksiidhaan fuudhee mana namaa geesse. Hojii galchee isheenis dalagaa jalqabde jechuudha. Haa ta'u garuu gaafa manicha dhaqxee bultii shan guuttuu amantaan kee maalidha jettee haati gibbii gaaffii gaafatte. Burteenis kiristaana ta'uu ishii gaafa iftoominaan of ibsitu kanaan booda nyaata waan tokko hojjechuu hin qabdu jettee jaartiin dalagaa irraa dhorkite jechuudha. Walfalmii dhaabbate. Walfalmii cimaa dhaabbatee isa lammaffaa gidduutti jalqabde. Burteen akka jettutti warri sun warra qaallichaatiif yookaan warra jawwee qallabu yookaanis immoo budaadha jetti. Akkuma koo hojjechuuf kan dhaqxee jaartiin tokko akkuma koo hojjechuudhaaf kan dhaqxee jaartiin tokko achi jirti. Isheen sammuu keessaa fuudhanii jawwee wajjiniin mana tokkotti galti jette. Jaartittiinis akkas jettee intala koo niitiin kun budaadha. Abbaa manaa ishee iyyuu qaltee jawweedhaaf aarsaa gootee jettee burtukaanitti himte. Egaa burteen hanga kana dhageesse booda guyyaa gaaf tokko gamoo irraa otoo gadi bu'u jirtu jawween liqimsuudhaaf kutaa isaa keessaa mataa baasee itti qajeele. Gadi rarra'ee gaafa mataa burtukaan bira ga'e qabatu. Burtukaanis naasuudhaan jawween nana maqaa Yesuusin hidhame gaafa jettuun jawwichi sun qabachuu dadhabee gororri isaa mataa isheerra fi adda isheerraa gadi dhangala'e. Waan isaa hin beeku jettee burteen arga dhufee jawwichaan anarraa ol deebise wayiin arge jette. Dinqii Waaqayyooti. Gororris jawwichaa hanga har'aatti adda burtee sana citteessee jira.
suuta irraa badaa jira malee safuu irree gooftaa jedha seenaan kuni. Achii booda burteen naasuudhaan lafa dhooftee jawwee hidhami jennaan hidhamee akkuma duraatti dhaabbatee rarra'ee hafe. Maali kan hidhe maqaa Yesuus waan ta'eef uf yaa gargaarsa Yesuus kanaa jette. Wayyaa akkatti irratti kukkute burteedhaafuu gaaffidha. Gaafa haati jawwee fi ijoolleen ishii ollaa gaafa dhufuu qullaa ishee burteen akka nama du'eetti naasuudhaan of gatee ciifti jechuudha. Nama du'ee haa fakkaattu malee yeroo sanatti mul'ata argaa turte. Waan isaan jedhanis hin dhageessi warri achi dhufan jechuudha. Warri birmannaa dhufe san waan isaan jedhan hin dhageessi jechaadha. Inni tokko akkas jedhee dubbate, seerri isin adabsiisa waan ta'eef in kufte akka jettanitti meeshaa wayiitiin rukutaa madeessaa jedhee dubbate. Utuu isaan kana haasaa jiranii raajii waldaa keenyaa Gammachuu kan jedhamu hojjetaa wangeelaa Caalaa Dabalaa fakkaatanii dhufan jetti burteen. Achii booda warri mana qabanii manatti nagalchani jetti. Otoo miidhaa tokkorraan hin gahin qabaniitoo gara manaatti ishii gashan. Erga xiqqoo of turtee of bartee booda jaartiin jawwee qallabdu jawwee kootti maal jettee jawwee kootiin maal jettee hiitetti kottu hiiki jettee lola guddaa fi itti banuudhaan jalqabde. Burteenis dhaqxee jawween nana maqaa Yesuusin hiikami jennaan gola isaa duraatti deebi'ee sagalee guddaadhaan arganuu jalqabe. Ajaa'iba! Maaliif arganaa eeboo waaqayyootu waraanee jette. Kana gootes gaafa burteen ol deebitu ati akkamitti jawwee koo akkana gootaa? Inni abbaa manaa kiyyaa isatu mana kana natti ijaaree jettee burteetti lola hamaa kaafte. Amma garuu jawweedhuma akkana goote kanaaf qalee cikcik godheessi isaaf si kenna jetteen. Burteenis humni xiiqii itti galee humna waaqayyoon utubee jennaan Iyesuus gooftaadha dabarsee sitti na hin kennu jetteen. Maqaa Yesuus itti dhaadhachaa jalqabde. Safuu irree waaqayyoo. Jaartittiin dinqatti darbitee irdii matarkafaa billaa goraadee waan barbaachisu mara golaa as guurtee fidde. Amma morma kee achi keessatti argita. Sarraatanyaa akka kee kana meeqa qalee nyaachisaa ture ani jettee itti dhaadhachuu jalqabde. Billaa guddaa fudhattee sanas harka tokkoon qabattee gaafa billicha burteetti gadi lakkistu hojii waaqati. Billaa burtee dhabee harkuma ishii argatee harki niitis irrumaa utaalee bu'e. Miila burtee jalatti citee bu'e jechuudha. Burteenis fayyaa jirti. Dhaabachuu dadhabdee gara kutaa ciisichaa ishiitti gaafa fiigdu harki irraa cite waan bu'eef dhiigni bukbuk jedhee dhangala'ee lafa dhiqe. Yaa Waaqa ulfaadhu! Turtii daqiiqaa muraasan booda jaartiin jawwee waliin manatti galtu dhiistee jawwicha sun du'eera jettee burteetti himte. Egaa burteenis uffata ishii guurrattee gibbii sana keessaa kuttee baate jechuudha. Waldaa raajii iyyuu cufaa naannoo sana waan ta'eef burteen achi gaafa deemtu waaqayyo raajii iyyuu irraan itti dubbatee akkas jedheeni. Jawwichi du'eera, jaartinis duuteetti. Ijas ba'uudhaaf
ijaa sii ba'uudhaaf kottu hojii si galchaa jedheenii ture jedha. Egaa seenaan obboleettii kanaa kana fakkaata. Lubbuu ishii Waaqayyoon akkatti oolche. Dhaloonni baay'een biyya ormaa keessattuu mana jawween qallabamutti akkamitti Waaqayyoon akkasin oolchee egaa hin beektu. Baga Rabbi sin oolche kaan keessan dhoksaatti kan argitan danuu keessanii jira. Obboleettii kana garuu Itoophiyaadhuma keessatti waan akkasii kana oolche jechaadha. Edaa biyyi keenyas qallaba akkana kana hin godha kanan jedhu keessan galee seenaan obboleettii keenya akkana fakkaata. Lubbuu ishee oolee jira. Waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Hordoftoota chaanaalii kootii siniin jechuun barbaada. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii siniin jedha. Ciao.